Akkamati. Nagaadha. Jira galata isaa. Maalli abshaaloo argite? Beekon. Maalli inni garuu maalli namni akkasii ani toon argee lubbuu isaa afaan baasa. Namni akkanumadha. Maalli inni akkamitti yakkamma kana ga'uu dalaga? Yakkamma kana yaaddeettaati gaazexaa afaan kan itti rukute sadha. Inni sirratti yaalii gaggeessuu sadha. Isa miti isa yoo akka hiriyaatti natti siqatii sana kana godhudha. Maal kun hiriyyaa maaliiti ajjeesaadha lubbuu kee balleessuufidha kan inni sitti siin galuu siif immoo amma kana moo yakkamma kana ga'u moo yakkamma kana dalagee aniitoon akka biyya kanaatti mucaan kun hidhaa miti addabaabaa irratti fannifamuu qaba du'uu qaba. Anatu ajjeesa nama biraa miti jalqaba irratti kan irratti qabsaa'ee kan irratti lubbuunsaa akka darbu akka du'u kan gooyisu anadha jalqaba irratti maaliif beektaa? Dokteera irratti yaalii godheera ajjeesuudhaaf ajjeeseera iyyuu miti gaazexaa tokkos immoo kan rukute isadha. Gaazexaa jechuun yaaddeettaati hundee biyya kanaati. Kan nama gaariitti hiriyaa koo ta'e immoo natti siqatee akka nuti isaa amanuu ta'uu beektee. Ati silumayyuu nama garraamii nama amala qabeessan beektu akkasumatti jaallalti ani yeroo manni mataasaa kana akkas guddifatee deemu sana nan shakke nan bareen. Lakkii dura akkasin turre ammoo akkanatti ammeenya bare maleen. Dura akkasii miti hin jedhiinati bashaatu. Bashaatu si goyoomseera inni laa sammuu kee kana akkas godhee waama ta'een tuqeera malee. Maanni riyaati immoo maal gochaa jirta? Maal kana si dhukkoo qoosaa fedhiise. Kolfuu barbaadaan jiru mataarana dhaabbattee sayyuu dhuftee. Miti ani gochaa isaatu keessa kola halkan sa'aatii 7tti ka'ee waa'ee isaa yaadaa bule maaliif beekta hamma kana lubbuu nama meeqa harkatti bade maaksiin harkatti argame. Yakka kana hundumaa akkamitti dalagan? Yakka kana hundumaa yaaddeetta mee sammuu kee kanatti deebii yaadi. Waan godheef isatti beekame amma inni kilaasiin galan. Ati gaafuma inni si dha'ee sana iyyuu isa miti kan si dha'ee maaksii sana godhate. Abbaan maaksii sadha hin jenne ati? Abbaan maaksii maasadha. Inni gaafa dha'ee sana erga akkas ta'ee gara isaa erga ta'ee lubbuu kee too dha'eera ta'e. Maal jechuu barbaaddeeti? Yaadu. Yaaduma gaafa jettu. Akka yakkamma kana dalagaareen maanni biyya kana keessatti inni nama meeqadhan nama tokko miti isa dadhabee mootummaan biyya kana keessatti isa akkamitti inni eessa dhaqa seera jala. Natti ni yimmeen ofii kooti fi dhiphachaa jiraachi. Maaliif pattaa? Deemi kaa ani yaada dhugaa mootummaan biyya kana keessaa isa barbaadaa jiru sitti madee malee waan biraa afaan dhufee moon deemi kaa. Atis waanuma anaa itti baay'ee dhiphatti fakkaata. Maal kuni hin beektu yakkama akkamitti deemi kaa deemtee horeesi sitti muu barbaade malee waan biraa afaan dhufee sitti fakkaate deemi kaachi deemi kini. Maal hojjetasi? Barataa jechuun qaroo biyyaati. Biyya kan bulchu isin garuu muka jala lafa deemtee dadhaabatu. Daddaala joobduu amma situ biyya bulchaa ba'a. Nama kana beekta? Mana mana sasin baratan barsiisa? Isa kana hoo? Eewudha. Innoo maal hojjeta ga'eensa? Hin dubbattu? Daakuta faansa jira dubbadhu siin jedhu. Dubbadhu. Maaloo dhaga'eensa? Ahaa. Wajjin hidhata qabdu? Barataa. Innoo maalni ga'eensa siin jedhu? Barataa. Inni aan dubbatu reemaaf jajjatu. Inni jalqabaa sun boodana dhatte barsiisaadha. Barsiisaa jechuun biyya kana kan qaru harki biyya, iji biyya, humni biyyaa isarra jira. Maqaa barsiisummaatiin waan sin mana barumsaa keessatti hojjetu bira geenye. Gurbatti ishee maagaa kana ishee abshaan moo jettan ishee immoo akka kirreetti harkisne fuun. Kana booddee lafa isaan jiran hordofaa jirra. Waan isaan mana barumsaa keessatti godhan argaa jirra.
Yoo isinis beektu ta'e eeruu nuu kennitu. Bilbila koo qaban. Duwwaa 9 28 4 bilbil. Deemama mana mana sadii maal fa'aa fakkaate. Hatattamaan dafina qaqqabinsiin jedhe. Wanni kun waan of baraaruuti sii galee daqiiqaa lamatti daftee bakkan jiru kanan qaqqabdu taanaan dhabaman si godha. Hayyee ariifadhu. Ani maaltu ta'e? Abshaaludha boodanaa nu gaafate poolisii. Poolisiitum? Eh. Abshaaloo fi eenyuun sin gaafate? Boodanaa nu gaafatan. Maal godhe boodanaan immoo? Maal beennaa dhufanii nu gaafatanii sokkan. Abshaaloon inni hidhama ka? Hidhamuu duwwaa miti. Du'uu qaba. Hidhamuu duwwaa miti. Du'uu hin qabu? Maaliif maal balleeti? Yakkamee nagee biyya hin jirtaniis biyya keessan turre yakkamee akkanii dalagee mana barumsaa kana keen turrees waa'een isaa yaalii meeqa gaggeessee du'uu hin qabuun du'uu miti. Mootummaan biyya kanaa hordoffii akka kanaa gochuusaaf baay'ee namatti tola. Maal godhe poolisii dhufee nu gaafate? Poolisiidha. Poolisii dhufee nu gaafate isaanii. Maarree inni hidhama qaama. Inni hidhama yakka dalagee jiraat. Hidhamuu qaba. Sirriitti hidhamuu qaba. Anuu nan deeggara. Qaama sin gaafatee kana nan deeggaran iyyuu. Nama ajjeesee akkamitti inni? Nama ajjeesee? Hin deeggarra akkas taanu nullee. Maaksiinis harkatti argame nageenyi isin. Maaksii fuulatti godhatee kan nama ajjeesaa ture kan yakka meeqa dalageessadha. Nageenyi noo. Bakka akkas taanaan immoo nu dabarsinii ilaalla. Dabarsaa laadda sin gaafate hin argine jettan immoo amma dudduuba poolisii kanaa bu'aati hordofaati argeera abshaaloon iddoonni jiru barsaan boodanaas iddoonni jiru himaa itti poolisiitti himaa itti himaa tokko bira hin darbina jecha tokko otoo hin dogoggoriin wanta inni godhe iyyuu odeeffannoo kanaan itti himuu qabu. Bakka yakka godhe waan ta'eef qabamu itti himna. Yakka dhagayeetira atis itti himi. Maafan kennu maal balleeti? Maal ati rakkoo qabda moo nama sana faana? Abshaaloo wajjin rakkoo qabda? Maal balleeti? Dhageessifni kun badiin balleessi dabarsinee ilaalla. Argitee hin dhageette malee balleessitu. Yakkamaan kun seeraan gaafatamuu hin qabu jechaa jirtaam. Amma ija kootiin hin agarreetti akkamitti? Akka horatamu qaba. Kunoo sitti maa jirra miti nuun amantu ati nuun. Akkamitti nama natoo ija kootiin hin argine? Poolisiin tola gaafata sitti fakkaate yakka isaa dudduubaan qoratee wanta inni godhe hundumaa bareetu hordofaa dhiise akkas godhe itti himna inni iyyuu keessaa qaba itti himna. Hankanaachi ati dabarsii kennan kanaachi. An dabarteen kennu amma ija koon argu. Sin himnu itti poolisiitti sin himnu yakkamaa abshaaloo wajjin yakka hojjeteera sin hin jennu dabarsii kennati. An dabarteen laadha. Nama ajjeese maddoo akkas godhe ciqicciqii mamucittii kanaa dhiisiiti dhagneetu itti himna abshaaloo wajjiniin kan yakka hojjechaa tureeru isa dhannee daballee itti himna. Moo yaada kee jijjiirratta? Jijjiirradha. Amma ija kiyyaan argutti naman. Dabarsii kenni. Kennu. Kelbii wayii deewachi. Yaalkanii. Inni himna. Abshaaloo beekta? Beeka. Maal keetiin? Abshaaloodha. Inni jedhin maal keeti? Hiriyaa. Hiriyaa kana obbolummaa moo kan jaalala? Hiriyaa obbolummaa moo kan jaalala? Dubbadhu kasi gaafatan jira? Hiriyaa koo ture. Hiriyaa maali? Kan jaalalaa moo kan obbolummaa? Dur kan jaalalaa ture. Jaallata turte? Amma mucaan sun nama jaallatanii namni waan jala hojjetu yakkamaan akkamitti jaallatamu nama jaallattu filattu ati maal fakkaatti kun haa ta'u bagarii jaalalaa kee ta'e eessa oola eessa fa'aa taa'uu jaallata eessa dhaquu jaallata natti himee beekta eessa ooluu jaallata naa wajjin ta'e naan hin jedhin sitti haasa'an jira gurraan dhaggeeffadhu eessa ooluu jaallata eessa taa'uu jaallata waan quba qabdu qabda beekta. Al tokko laayibirarii faan gala ture. Yeroo baay'ee moo yeroo hunda? Yeroo hunda laayibirariin gala ture. Amma yoo laayibirarii deeme nan argadha? Anuun beeku arra mana barumsaa hin dhufne hin argine mooraa keessatti. Gaafa mana barumsaatii ala oolu immoo eessa fa'aa oola? Hin qaama?
Hin qamaa? Hin tuuta? Hin dhugaa? Eessa itti dabarse yeroo baay'ee waan quba qabdu qabda? Yeroo mana barumsaa dhufu laayibirariidha. Yeroo mana barumsaa dhufne immoo iddoo bashannanaa ta'e wajjin deemna ture. Iddoo bashannanaa maqaan isaa maal jedhama? Hodaa. Tole. Rakkoon qabu amma qabee to'annoo seeraa jala nooshaa jabaadhuati. Abbaa keetu natti himate dhimmi kun dhimma seeraati. Bakka inni jirutti bakka inni argamutti deemnee to'annoo seeraa jala waliin hirmicha irratti fudhanna. Rakkoon tokko hin jiru. Sila uumama akkasii jaallachuu situ dogoggore. Maal goona gaa wanti godhamu hin jiru. Har'ammoo maaf na barbaadde? Nu ijaan si arguun barbaadu ture. Maaf na barbaadda? Na dhiisisee jedheera na barbaadin kana booda. Dhagaarta ani ati kana dura hojii baay'ee wal faana hojjenneera. Ati garuu waan xiqqoo tokkoof jettee eeggadha dhuftee maallaqa illee natti kenni. Ija natti hin baasin baay'ee isaa kanas hojii hin jedhu wanta hin taanedha wanta karaara nama gatuudha hin ta'u si wajjin hin hojjedhu nammayyuu taana si wajjin waan hin taa'in hojjedhu. Dhagaarta Garuu waan gaarii taana. na dhagaarta haga har'aatti waan gaarii hojjettee har'a hin geenye. Har'a geesse immoo waan gaarii hojjechuu hin dandeenye. Quba natti hin qabinii inni kanaan duraa na miidhee siin jedha. Nasiroo Gochaati gootee ana baay'ee na miidhee jira. hin falmiin waan isin jedhu jalqaba dhaggeeffatu. Natti falmuu sin gaafatu. In hojjettaa in hojjetta. Akka hojjettu immoo sitti agarsiisa. Ishi wanti waan gaariidha. Si galee na dhagaartamne ani ati kana booddee adda bahuu hin dandeenye. Yoo duune wal faana yoo jiraanne illee wal faana. Maal fiddeeftee har'ammoo? Maal fiddeeftee natti jeddeeftee har'ammoo? Na dhageesse kana booda obbaraaru kan hojjetaa jira. Atis immoo waanuma kalee sana faana hojjetaa tokko hojjeta. Ati obbaraar taane hin baraaru si wajjin karaan xanra deemeen boolla bu'aan. Nasiro Maal fiddeeftee? jiraachuu barbaadda moo hin barbaadda? Jiraachuun barbaadda taanaan dhaggeeffadhu waan isin jedhe. Waan cimaa tokko wal faana hojjenna. Waanni wal faana hojjennu du'uufan jechaa jira. Mana hidhaatti darbatamuufan jechaa jira. Kunis immoo bashaatu barattuu jedhamtu sanaan sitti meera seenaa sana hin beekta atis. Wanni nuti goone ala bahee jira. Kanaaf iyyuu wanni ati gochuu qabdu abbaa ishee faana wal barta. Abbaa ishee faana wal bartee guyyaa lama gidduutti addunyaa kanarraa dhabamsiisuu qabda. Maal? Siini. Oo. Ati abshaaloo hojii hiriyyaan turre. Hiriyaa turre abshaaloo hojii. Akkamittiin poolisiitti dabarsitee laattare? Maalan godhare maal gochuu hin danda'ame? Jechuun hiriyaa jedhamti. Inni maariyaa koodha amma garuu maal gochuu hin danda'a ofiisaatiif balleessi mani maalan godhe. Maalidha badiinsaa amma dabarsitee laachuutti maaltu ga'e? Ilaali kanaan dura jechuudha. Waan baay'ee godhe. Isaan mamma sitti hin barbaadu garuu akkanumatti bakka poolisii tolni warsee kenne wayya. Ofiisaatiif balleessi hiriyaa koo ture garuu maalan godha amma isaatii kanatti. Jechuun sitti hin ulfaatu ture yeroo hiriyaa kee tokko nama jaallattu dabarsitee laattu poolisiitti. Gocha akka gocha isaatti natti ulfaatu. Utuu ana ta'e garuu jaalallee koo akkasiin godhu dabarsee laadhu. Gatii bakka koo hin jirree fe'ati. Kanaaf abshaaloo godheeree gocha kan. Isuma godhe namni biraa eenyu godhare. Maal godha maaksin sun isa biraa maal godha erga san taane. Gaafattee sarara adda baafattee. Natti qoosesiin jecha haramti gurri kee hin dabarsama kee immoo. Natti hin jabanaan kanan godhu dabarsee iddoo kootu ta'e. Itti yaaddattaa garuu utuu qabame mucaan kuni utuu qabame mana hidhaa keessa waggaa 20 itti faradamuu danda'a umurii isaa guutuu. Siin maaltu sitti dhaga'ama meeqoy? Iftuun ayyeeqamee maaliiti barumsa koon baradhaati simmatti dabalate. Ejjuu yaadi bakka xiqqoo ishee jaalallee keedhamni maal akkamittiin dabarsitee laachuu dandeessatti? Bareecheetti yaadeeraam gocha inni godhe kanatti maan indoo waan salphaan godheefi. Bakka irra darbuuf sirra ture malee dabarsitee laattu turte. Maalirra darbaafi? Badiisaa kana naajjeessu yaaluun irra darbaafi? Ingorsta kaabo jaalallee keedhamiti? Naajjeessu yaalin jedhee ingorsaa? Waan godheef isatu beeka maaltu gorsuu fide? Dogoggora ta'uu danda'a. Iftu maa inni ati waa'ee mucaa kana kan itti irra deddeebitee na gaafattuuf. Jaallattee mucaa kana? Nan jaalladha. Maali? Ay akkamaan jaalladhaa numti immoo maal taate gorsi jechuu koo barbaadedha malee. Akkasidhaayi? Siif yaadeen. Waa'ee nama tokko na gaafatee kana booddee. Siif yaade giftii koo nama yaaduun kan amma kana amaa nama godhaayi. Dhimma keetti haa amma gaabbita. Yoo ulee faca'ee ulee kana itti dhalanneetti guddanne ijoollummaa keenyatti nuyi faca'inaan guddanne kanaafiyyuu dhiisi.
obboleessa koo maal taateeti? Rakkinaa maalii qabdaati? Maal asitti balleessa? Moo callisanii gaafa yaasaa baana yakkamaa naan jedhameef jettanii dhugaa fi gaarta. Sayyuun maal asitti balleessi naan jetta? Haadhoo koo obboleessa koo garaa tokko wajjin baadhe. Sayyuu lakkuu koo ajjeeftee har'a maal asitti balleessi naan jetta? Akka wanta si waldaane. Obboleessa kee ture moonni miidiyaa irratti kanaan dura darbaa ture sun kan hin du'edhamaa ture sun. Kana booda dhugaa obboleessa kooti dhabee baay'ee inni guddaatu baay'ee si barbaadaa ture. Garuu har'a dhugaan obboleessa kooti beeknaan anis akkati obboleessa koo ajjeefte sanattan si galaafadha. Ana miti obboleessa koo dhugaa rabbii awwaalan beeku qabu awwaalan godhe qabu awwaalan balleessi qabu dhugaa tokko utuu hin hubatin namatti murteessuuf hin ariifatina. Awwaayi maaksi waa'ee abbaa maaksi waanan beeku qabu maaksi sana lafaan argadhe malee waanan balleessu qabu waan tokko irraan kaa'inaan. Obboleessa koo lakkuu koo haadhoo garaa tokko wajjin baan wajjin dhalan. Obboleessa koo ajjeeftee har'a dhugaan obboleessa kooti bee. Ilaa obboleessa koo obsila waan tokko sitti hima tole. Obboleessa kee dhabdeette miti nan beeka obboleessa dhabuu mitiiti nama beekan dhabuun iyyuu akkam akkanumatti ulfaatu nan beeka. Kanaafiyyuu waan akkasii dhiisiiti amma dhugaa obboleessa kees waliin barbaanna dhugaa kiyyas akka inni ifa ba'u na gochuuf ni yaallaati dhis waliin taaneen dhugaa jiru baamnaati hin ariifatin. Na dhageessaa waan tokko sitti himu gantuun akka keetii dhugaa obboleessa kooti na wajjin hin barbaaddu. Sumadha kan obboleessa koo ajjeese sumadha ani immoo sumaanin si galaafadha sumarraan jalqaba. Obsila obboleessa koo obsila. Nama miidhuurraa ofii koo miidhamuu naa wajjin. Ammas dhiiga namaa dhangalaasaan dhaloota dhiiga namaa dhangalaasu miti. Isa kakee karaarraa gore, isa dangalfamaa, isa mukaa jal'aa ta'e, isa si wajjin jal'aan gana naman dhiiga namaa hin dhangalaasu har'as waan fidde fidi karaa gaarii irra deema. Na dhagaarta dhiiga namaa erga dhangalaasuu dadhabdee kan keetu dhangalaa kan ammoo godhee sitti agarsiisa. Na dhaggeeffata. Sin ilaalaa anas kan keen dhangalaa. Inni darbeyyuu na miidheeraa naman dhiiga namaa dhangalaasu. Anaan dhangalaastaa? Anaan dhangalaastaa? Kana booda karaa kun bayi. Kana booda karaa kun bayi sin dhangalaasa. Na dhagahi hin deemin sitti maan jira. Maal goota? Hin deemin siin jedha. Nan deema siin jedha. Hin deemini. Nan deema siin jedha. Akkati jiraattu hin barbaadu. Asii akkati jiraattu hin barbaadu immoo hundaa'uun isaa akka keetii. Si wayyaa? Jedhaa akka keetii. Hin deemtaa? Nan deema. Hin deemtaa? Nan deema. Si wayyaa? Naa wayya. Waan tokko sitti moo har'aa kaasee waan jallinaa hojjedhattee akka naan bilbila akka nan waamu. An dhaloota jallina hojjetu miti. Jedhaa akka keetii barbaade. Dhala kee irratti akkan tarkaanfii fudhadhu barbaaddaa? Daa'ima kee lubbuu ishee dhabuu ni barbaaddaa? Dhala kootti moo? Na dhagaarta sitti meedha. Na beekta turte waa'ee koo. Waanan gochuu hin dandeenye hin dubbadhu ani. Waanan gochuu danda'u qofan dubbadha. Jiraachuu si wayya dhala keef jiraadhu jennaan didde. Amma garuu filannoon kan keeti. Waanan siin jedhe hin raawwatta moo hin raawwatta? Tole. Tole. Walii galleera. Waanan siin jedhe guyyaa lama gidduutti raawwattaa jechuudha. Raawwina ati raawwattus abbaa bashaatu guyyaa lama gidduutti dhabamsiisuudha. Hin goota moo hin gootu kan. Kana irratti walii gallee jirra. Ati ajajan sitti kennu qixaan hin raawwatta taanaan daa'ima keettis sittis kan bu'u hin jiru. Garuu waan isin jedhe kana hin raawwattu taanaan
Kun hundumti wantoota siif qophaa'anidha. Garuu adaraa dhala kootti akka hin buune garuu dhala koo bichaatti akka hin buune isheefan jiraadha. Na dhageesse dhala keetti namni bu'u hin jiru. Si galee silas otoo qixaan waan isin jedhe fudhatteetta ta'ee waa'een dhala keen ka'u ture. Kanaafuu yeroo gabaabaa gidduutti of baraaruu qaba. Garuu dhala kootti akka hin buune garuu yeroo naa kenna nama sana iddoo gaariitti yoon argadhe nan raawwadha. Dhala kootti akka hin buune garuu. Na dhagaa ati ergama mana barumsaa jiru hunduma isaa karaa qixa ta'een dhimma keenya irratti eenyutu negatiiva yookaan immoo eenyutu yakkamaa nu gochuuf akka adeemsisaa jiru eenyutu akka holola waa'ee keenya haasa'aa jiru waan mana barumsaa keessa jiru guutummaan isaa si ilaallata. Karaa mana barumsaatiin banneenyaan situ bada. Na dhageessettaa? Ati immoo hatattamaan akkuma kanaan dura tarkaanfii fudhattee na gammachiisaa turte. Bashaatu guyyaa lama ta'uun guutii baddu ba'uu qabdi. Gaheera yeroon ishee dhufu hin qabu kana booddee. Kana malee immoo guyyoota muraasa gidduutti gara biyya bakkee deemuu gatiin barbaadu dhimma paaspoortii koo sana akkanaa xumursiste naaf. Waliigallee wal gaafanne deemuu dandeessu lamaan keessanii. Dhimma kana booddee nama hunduma irratti iyyuu tarkaanfii fudhachuun qaba. Hamman du'utti of eeguun qabu. Tokko nama otoo hambisiin lafarraa daguugee yookaan dhuma irratti wareegama yookaan keessaa baheen deema. Toon ilaaluu hin nyaatamu. Namni hojii gadi miti. Hojii kee gaafa jettu maal jechuu barbaaddeeti ati? Anis si faana maqaa badaa jiraaf shaaloo. Naa yaadduu ati naaf. Ani abbaan maaksii kan ergisiin natti fakkaata. Yookaan immoo suma guddicha natti fakkaata. Amma maal balleesse maalan balleesse daree keessatti nan jeeqe mana maalan balleesse. Abshaar gaafa maqaa kanaan ati himatamte ani baay'een gadde anis. Si galee atillee akka nama tokkotti anaafis naa gadduu qabda. Maqaan koo si faana badaa jira miti. Si faana yakkamaa ta'aa jira miti qulqulluu ta'e otoo hin jiru otoo waan harka keessaa hin qabnetti anoo maqaan quba inni badu si dhaansoo Abshaaru. Amma quba keessaa hin qabdu maaliif baqatte? Quba miti qeensa keessaa hin qabu. Maaliif baqatte akkas taana maaliif mana barumsaa deemuu baqatte? Anoo maaksii irratti shakkame ati immoo maaliif baqachuus barbaachisa? Abshaaru waan bakkee kanaa odeeffamuu gaarii miti. Yoo ta'e illee maal dhamma? Obbaraaruun maal gochuu qabna Abshaaru? Maaliif obbaraaraan abbaa maaksii sun eenyudha? Maaf akkas gootaadha? Narara maaf dubbii gootaadha? Ani hin goone abadan hin beeku ani. Tasayyuu hin beeku Abshaaru. Nama akkasi godhe hin beeku ani. Namni akkasi godhe kun si qofaaf diina miti. Naaf illee diina. Amma waan hin balleessine ta'an miidhamuu qabaan? Miidhamuu qabda siin jedhee ani. Amma maal gochuu qabda? Maalan godha ammaan? Akkamitti dhugaa kiyya bahuu danda'a? Maalan godha? Abshaaru obsi. Dhugaan galgala galti. Si galee dhugaa qabda taanaan dhugaan kee hin si ba'a. Hojii kee taanaan garuu keessaa hin baatu Abshaaru. Kun immoo na gooyyomsuu hin dandeessu. Waa keessaa qabda atis. Barsiisa. Ani isin gaddisiisu. Haati kiyya na barsiisuudhaaf abbaan kiyya na barsiisuu waa isaa hin ta'in hin jiru. Isayyuu amma barumsaa keessatti gaafa jeequ sababa jeequuf hin beektanis. Rakkina mataa kuu danda'ee qaba. Isayyuu si balleessi naan jettu. Isayyuu ishiituu rakkina kana keessaa qabu quba keessaa qaba naan jettu barsiisa. Ana akkamitti waan akkasii hojjechuu danda'a? Akkamitti nama bor guddachuu barbaadu? Nama bor abbaa kiyyaaf haadha kiyya guddisuuf fedha qabuudha. Dhageessuuti barsiisa. Utuu yakka kana keessaa quba qabaadhu ta'ee sila ayyoon yoona ija guutiin dubbadhantu. Amma garuu ilmi dhiiraan boosu. Ilmi dhiiraa akkasiin gadditu. Abshaaru. Dhugaan bo'aniif hin mul'atu. Ija jabaataniif dhugaa ofii baafatu. Si galee
Kanaafiyyuu ijji gamnaa dura boossii. Yaa barsiisa isintummaa akkasuma kun isintummaa waan kana dhuma keessaa qaba. Agaartu miti waan kana isintu godheeti please barsiisa anaaf jedhaati an jiraachuun barbaadaati maaloo anaaf jedhaa maatii koof jedhaati waan kana Abshaar anatu yakka keessa si galchees. isintu nagalche yaa waan kana isintu dhuma keessaa qaba nan beeka dhibba shakkaan jira barsiisa anaaf jedhaati maaloo jiraachuun barbaada barachuun barbaada iddoo guddaa qabuun barbaada nan beeka garuu waa tokko karattamuu qaba mana jiraachuu qaba maaloo please maaloo Soya. Sina gawin dan Abshalo, mabusa. Ano? Ano sikit na siso, Abshalo? Magkakot pa na sila. Sikit na siso. Utong punin ni Diamond ko natin sikit na siso. Wala ni Big. Utolo chiko, chiko sa atin lamat ni Big ko na tapos totong gano'n. Sikit na siso, Abshalo. Kami takas na dyan tara. Umurii karaa neegan umuriin koo meeqarra jira natti hin deemne Abshalo. gana waa bayoo jedha maatii kooti ba tasgabbuufnee waa hojjetu. Ooluu barbaadda miti. Yakka kee miti na dhagaye Abshaaloo. Na dhagaye kaan dhiira miteetti. Tasgabbuufnee waa murteessine. Yoo bashaatu ajjeesne. Maal?